dhufanas forfee waan hin taane kannameefi sanumaan dhufan malee waan takka danda'aniiti miti namni hin dandeenye ni gala Ziyaad Hussein jira Muqbiili jira ummata على خلنا ندرينا ساكي قدامي تكنجرو تمني الرمال فكاتا تمني الرمال بايه لال خيسا ما جيتي سيما غمچو خيسا دريدن دقيقه سكتم فتنه مونه بتاوريدا نغانا تاچو جرا جاللا خبجادان ادو سيغله تفنسنيله على خلنا نكفري جند دوغا أفريقيا لما فتكتي وينجفتو أكو مبيك مقدرين أستاد كده ميرا خيسا قالوا أنقادر قوني أقاولة تفرج توفاتو جدا أما خنا قا همني نجا إدورا خنا ردا دوغا سديت الرمضان ميجرو جولة نجر جرجل تراف على خنا قا تتافي تاي سورة خنا الجمو جولة أفيرات خنا ما أنت نمواتني على خنا إيش سورة الجمني جولة دوغا أفريقيا مو جرمنا وانجل تيجي تفكاتي على خنا قاهرو ما أنتناتي على نجاتين غرغر غلورة خنا أرجمني خنا فوقا تبني دري أستاد كيف ما ترى تبني قدانجا كيف ما خنا فكاتا كمل دعوتي توارا أنتنا يدوم لي جسيا نتكلم وانشا ديني توني وانشا سنيانا يدوم لي جسيا أقول لما بتكتم مواتي تكنجرو مي خرف زرعة خايون كسمالي خايون كنيا وانشا بي وانشا بتمنيني دوني وانشا نيانا إن شاء الله ربي وانشا نيانا نجا يقلتو ما يقلتو مكاخي عجيب محمد نانجاني تبارك من دعوتي والله وبالله ما نويتا نوم لفي أركض نويتا والوندا نمني لفاني سان أما تبغنا أصون تبغين دفناس فورفي وان إنتاني خدنا ميبي سلمان دفن ماله وان تكتن داني تيميت نمني دندن يعني قالا نمني دوني تبرونه ونو ميران وبان نوتي قالن تلوان جا ها خانا بكا ونو قدن دوني تبرا جولين تاني لفاته
ni danda'an dabran kanu safaraan dhiyoo hojii qabna amma isaanis obboleeyyanuma keenya isaanis ni nyaanna homaan qabu. Mee haala nageenyaatti wajjin akkanatti yeroo nagaan taphatamee gaggeeffamu kana gara fuulduraattis akkanumatti taphatamee nagaan gargar galuu irratti maal dhaamtaaf? An maalin jaalamee ta'a namuu yoo jaalallaan taphatee bee gammachuudhaan jaa an biraan jiru. Karra kafiira irraa hin dhufee dhalata kafiiraati gil tabalaaluuf hin dhufee tabii hedduu miidhagaadha. Akkanatti inni kafiirri yaa oomisha Direedawaati durirraa eegalee kubbaa miilaatiif Baharee irraa eegalee Ziyaad Huseenii jira Muqbiilii jira uummata durirraa feetu ilaa ijoollee hanqa Kamaalee Sa'iidoo jedhanitti sanboota ammata meeqa booda ammas kafiirri haarayaan ka'ee Direedawaadhaaf akka gaarii oomisha jennee taphattoota. Taphni astaaqee gaggeeffamaa jiru kun akkamitti daawwattame? Tapha astaaqee tapha diviziyoonallee as fiduu qabanii bar tapha cufa tapha akka pirimeer liigiitti meedaa cufarra gaggeessanii yoo taphachiisan hawwina Direedawaan dur ni deebiti jechuun egaa. Ajee mee gara fuulduraatti taphni arraan tana nagaan gaggeeffamee jira. Kafiirri lamaaf takka moo'ee jira. Gara fuulduraatti kubbaan miilaa guddina kubbaa miilaa Direedawaati maaltu ta'uu qaba? Guddina kubbaa miilaa Direedawaatiif namuu gumaacha isaa bahuu qaba jechuun yaada. Namuu kubbaa tana namuu kubbaa jechuun nutiif jaalala jechuudha. Biraazil Itoophiyaa Direedawaan tana jecha kubbaa tana bittee diimte kan tuuf mucaa xiqqaa takka kubbaa sinjaa bara abbaa kubbaa sinjaa karaa gisee agartu tana jecha kubbaa maal jee dubbachuu hin dandeenye waa'ee kubbaa tana. Mee ati gama keessatti adeemnu kanaan duratti murteessummaadhaan tajaajilaa turte. Amma maalirratti argamta? Amma komishinara dhiyeenya kanaan fudhadhee dhufee komishinarratti hin dalagu jira. Amma kanarratti dalagu jirti. Ardaa duwwaa saddeetitti gaafatamaa qaama nagayaati. Tapha har'aa laalchisuudhaan taphni har'aa akkamitti gaggeeffame Astaaqeenoo waa'ee kubbaa miilaa irratti akkamitti keessummeessi jirti mee keessummoota isii? Bareedaadha bifa gaariin gaggeessaa jirti akka har'aan tanan wanni bifa bareedaan bifa shororkaa hin qabne hokkora hin qabne jaalalaa fi fadhiin kafiirri lamaa fi tokkotti mo'ee jira jechuudha. Yeroo ammaatti karaa nagayaatiinis qaamni nagayaatis akka isaan cinaa dhaabbatee bifa bareedaan isaan ajjabaa karaa mana isaaniitti qajeelchaa jira jechuudha. Gara fuulduraatti yoo taphni gaggeeffamuudhaaf maaltu irraa eegamuu qaba? Kana daran caalatti naamusaa fi bifa tasgabbii ta'een namuu kaleessa taphattoota guggubaatii fi duwwaa afur turan kanarratti adabbii guggubaan harkattee jirti jechuudha. Waan kana daangeffamee kanarratti boruus fuulduraaf barnoota irraa fudhatan jennee itti yaadnaa jechuudha taphattoonni biraa. Amata dhufuufis waan akkanaatiin bifa akkanaatiin taphattoonni gaggeeffamanii heera akkanaa qabaa naamusaa akkanaatiin gaggeeffachuu qabna jedhee namuu muuxannoo dabreen irraa ol irraa barachaatti akkasitti seera san qabachiisaa deemnaa jechuudha. Taphni nuti taphannu tapha alam waancaatii miti. Tapha ganda keessaati gammachuun jaalalaan adda taphanneetti madda ba'uudha malee yaa'ii fi maarii jeequmsi hin barbaachisuudha. Hawaasa keenya miidha. Akkasumas hawaasa keenya miidha. Nuti wanti barbaannu jaalala kubbaa jechuun lagaarree akka Direedawaa keessatti lagaarree keenya keessatti jaalalaa fi kubbaan ispoortii fayyaadha. Garuu jeequmsaa fi rabshaa fi faayidaa siin qabu yoo nuti jaalalaan taphannee gammachuun taphannee adda yoo baanee irra jira waancaan qafiira galus ganda gabara galus dhagaafeeli galus guggubaa galus nuti takkaan jaa dhaamsiin hin qabu kana. Walumaa galatti dorgommiin Astaaqee kan bara 2016 yookiin bara 2023 ji'oota gannaa ji'oota sadiif kilaboonni 63 wal dorgomuudhaan hanga ji'a sadiitti dorgommii isaanii taasisaa turan haala kanaan xumuramuu danda'eeti jira. Taphattoonni ciccimoon duratti namoonni bebbeekamoon bulchitoonni araddaa namoonni gaa kubbaa miilaa jaalatan dhiiraa fi dhala osoo hin jiin xiqqaa fi guddaan akkuma beekamutti Direedawaan jaalala ispoortiidhaaf qabdu kan nama wal gaafachiisu miti. Haala kanaan bahanii daawwachaa turanii adii afaan